Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Kunoo Efraataatti isa dhageenye, bosona keessattis isa arganne. Faarfannaa Daawit faaruu 131 lakkoofsa 6. Misiraachoo gammachuu guddaa guyyaa dhaloota Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Muddee 29. Ayyaana dhalootaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga isiniin ga'e. Mana kiristaanaa Tulluu Gammachuu ayyaana ilmaa wareersoo maallimaatti ayyaanni dhaloota Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo abbootiin phaaphaasotni, hayyoonni mana kiristaanaa, luboonni, lallabdoonni wangeelaa akkasumas faarfattoonni sabni bal'aan iddoo garaagaraatiin walitti qabamanii argamanitti haala ho'aa ta'een ni kabajama. Maarree isinis naannawaa kanas kan jirtan, fageenya irras kan jirtan guyyaa kanatti mana kiristaanaa Tulluu Gammachuu ayyaana ilmaa wareersoo maallimaatti argamuudhaan ayyaana ifa dhalootaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka kabajan waamicha keenya isiniif dabarsina. Waaqayyoon nama guyyaa sanaan waa taasisu. Ayyaanni waggaa yookiin immoo dhaloonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Taaysaas 29 naannoo kanarratti haala ho'aadhaan kabajama. Naannoo kanarratti haala ho'aadhaan kabajama. Manni amantaa Baalolli Tiree naannoo kana hin jiru waan ta'eef iyyuu mana amantaa kana bichaadha naannoo kanatti aanaa kana keessatti kanasitti boodaa kana dhaabbateetoo jiru. Uummanni fagoos jirtan, uummanni dhiyoos jirtan gaafa kana dhuftaniitu ayyaana kana haala ho'aadhaan dhaloota Gooftaa keenya dhaloota Yesuus Kiristoos haala ho'aadhaan bifa gaariidhaan boodaa kanarratti akka kabajnu akka wajjin kabajnu sinan affeera. Guyyaa 20 Taaysaas 29 jechuudha. Haala ho'aadhaan asitti ayyaanni kun hin kabajamu. Haala ho'aadhaan hin kabajamu waan ta'eef warri ammas maatii Waaqayyoo, warri Waaqni isin jaalatu, warri Baalawaldii jaalattan hundumtuu daa'ima keechan fira keecha wajjiniin koottatii dassitaa keenya yookaan gammachuu keenya nu wajjin qooddadha. Guyyaa kabajaa kanarratti nu argamanii guyyaa san irratti haala ho'aadhaan afarda qabullee fardaan dhufeetti dura miidhagsee taabota kan nu galche. Dhaloonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos muddee 29 iddoo kanatti bifa ho'aadhaan ni kabajama waan ta'eef namoonni fageenya irraa dhuftanis iddoo kanattis hundi keessanuu kallattii gara garaatiin kan dhuftan ittiin haalli nageenyatis sirrataa, daandiinis sirrataa, hundi isaatiyyuu bareedaadha waan ta'eef rakkoo tokko malee iddoo kanatti kabajanii akka deemtan fi dhuftanii akka nu wajjin ayyaana kana ayyaaneffattan maqaa Baalawaldiitiin ergaa keenya isin dabarsuu barbaanna. Galatooma. Waaqayyoon arjummaa fi jaalala isaa baay'isee biyya keenya amantaa keenya nuuf eegee guyyaa dhaloota isaatiin akka nu ga'u akkasumas immoo hundumti keenya iyyuu iddoo kanatti dhufnee akka kabajnu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Midhanaate